عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أمنتي كريستانا واقفتا أشما هركفوني إلمان أورمو قموكي كنتاتا نجينيكي لجيني بقارن كتبه كلاسي سنانوي وكدرتاني تسنانو هردفتوتا دارا انترتيمنتي درجرتو نجيني بدادا فيديو هرما ولدت دفني جرا إنجد سنجلام بدو دي وادا سنجلي تري مبي وادا كي سني ديجما يرتو كتو بدا مولدا سمونا مالي فكبدو سني بيتني يرود أبين ونجتو هندنداو كافي سنجلا بدا هر فيديو هنا رتي هانو يرو روان تكو كوجيها سونا باي لايف رتا أرجموس يروح الدنيا بيم باي سيروان دندني في أرجع يجرا تشاينا كيا خنان نهردها سجنتا ماري دوبرتو تا كوفا رتيري يجاها دوبرتو تا سجنتا ماري دوبرتو تا جيجسينو كوفا هرمادا يروح اللايف باي سينو وان هندندني في أما بودج تشودا كناف ياده هي أسين نهردها ياده دونفا قافني يا جماري جلو كوفا سجنتا دوبرتو تارا ترمادا كم برايمو وانتو تانو جدو في برنوتا توكو وانجرو تاينا لكي هنالان نهور دفا وانتو تبراي قام بري فماتين كالتي يدداتين سجنتا قام ميدياتين اسني ديس ان شاء الله رب الراتات كم برايمو ياو يرو ماكنا وانت قدون تكوسونو هركا أبدو وان برابا يهاسو نتسني ألفادا وانت قدون هركانو أبدو حالا أورمو في أورميان أما كيس جرتو لغاد بچوف باينا ما قدسيسا هسا ومالي حالي إلمان أورمو يرو أما كان كأبسوتي جيجيسا جران I don't know namatti tola keessattuu dasmurri biyya alaa jiru biyyoota faranjii jiran kanneen biyya biraa jiran illee humna dhabaniiti malee wanta kana oli hojjetan jedhee abdii qabama baay'ee akka hojjetan abdii qabaachuu qofa osoo hin taane hojjetaa turan irratti jira waan ta'eef so guys har'a maalirraa dubbachuu barbaada keessattuu mata dureeni injifannoo shamarran أوداي شمرن المان سوريسا جارا أبا غدا جيجيسني هريركن هنگمتك فايدة كبافين كبو وانجر urra waan tokko tokko walumaan laalla hiriira shamarran gaggeessan sun qabsoo oromootii fi bu'aa hangam qaba akkasuma deeggartoota paartii biltsiginaa warroota dheeraa osoo isin hirriba keessa jirtan dubartiin qabsootti dhuftee hirribaatiin dammaqsaa jirti silaa qabsoo lagattanii النار يرتب بالزجنا وصو يسرفتني قارن كاتي فالمتا جرتي سلا نما افتدو كان اتتاتي ينفوف سنفيفو هندندو مالي افتو دو كان يسنتي تايوان تايفي مالتو سنتي دغاما هوغا يسنترافي جل ديمتن هوغا دوبرتيم أنا بيجي قاعدين إيش جتتي بيا وفيتي في أكاسيتي كاتي في المد وأنا برا دوبرتوتا هيريلا سنرات تارجمان كيسا دوبرتوتا شنتما نجلا هيدن دوبرتوتا شنتما هيدن ديجرتوتا بارتي بالزينا لقادوما إسن جتشون مال مكان كيسا مالكته اللي أنا هنقلو نافنقلو مالكته ينبيهو هذا هو مالي dubartiin kabajaa qabdi waraana abi dubartii ulfaa gudeedu fi waa baay'ee dubartii irratti wanti gochaa turtanis namnis beeka ammas ijoollee hiriira irra argaman dubartii umrii 13 gadi daa'imman xixiqqoo waggaa 18 gadi 15 namoota akkasiisan nama 50 hidhanii demoo naannoonni suni waraana marfamee jira kun hundi maaliif barbaachise jennee oromoo yoo laalle أبي مالف كرورا كنا قدا مالف ورانا يسابي يكيس الدبس جنة وقالا اللي مالنيني أورمو ريفتشي سوف أورمو نرفتو أورمون أما أني نساء كان دراج على درس جبا رس كان مدراج على جباتي جر أورمو هالرفتا يوسف تفكاتي لقادما أورمو نرفتو مالف جناني أورمو سيتو همي سوان تئف أورمو إسنتو همي سوان تئف أورمو نجباتا وانتي سنقوتان أورمو جبه سمالي أورمو هن هميسو لقاي سنتي موفي
kanaaf oromoon keessattuu ani ergaa warra bilisiginnaatu son taane ummata kan oromoo oromiyaaf biyya isaatiif hayyoota mana hidhaa jirtuuf falmatan ergaa isinii dabarsuu barbaada. hiriirri biyya alaa keessa jirus kan biyya caalee cimee itti fufuu qaba. maaliif beektu akkuma Ameerikaan doolaara biyyin irraa kuttee biyyoota alaarraa biyya tam irraayyuu akka galii hin arganne gochuudha qabna. tokkoffaa haqullaa hafu mallaqa biyya alaarraa mootummoota biyya alaarraa kadhatu kanaani ilmaan oromoo ajjeesisiisaa jira. hiriirri kun ammas itti fufuu qaba. hiriirri wantoota baay'ee waan boboonsaa hojjetamaa jira biyyoota alaa keessatti ammas dabalee kan kana olii akka hojjetamu maaliifi hanga hayyoota keessa mana dhaabaftanii fi dadhabaatuma itti fufuudha qabdanii. maaliif maal gootaniree biyya keessanii kaleessa saarsaatti kafaltanii asiin geessanii har'a saarsaatti kafalutti jirtanii jabaadhaa hanga namicha Ameerikiin osoo jennu kiiloo 4 keessaan ka'ee dhaabbate sana kuffifnutti jabaadhaa itti fufaa hin kufaa kufuun isaa fagoo hin jiru. kufuu keessaallee kufaatii badduu kufa. Abiyyi amma kufee jira. gaafni isa achi darbinee bakka godhannee hiree keenya murteeffannu waan dhufuufi hanga sanaaf garuu jabaachuun nu barbaachisa. ijoollee har'a awudaa keessatti marfaman san cinaa dhaabbachuudha qabna. oromoon hanga isaan mana hidhaatii Abiyyi nu baasutti isaanis ta'ee warroota oromoo hidhaman hunda hanga isaan mana hidhaatii baafannutti jabaannee mirga keenya falmachuudha qabna. kan biraa immoo ummata bilisiginnaa jechuun namoota ujoo kan biyya keessas ta'anii qeerroo dabarsanii kennaa jirantu jiran. isaan bilisummaan tokko manni yoo kileer ta'e manuma keessaa wanti hundumtuu ka'ee galu. isaanis karaarraa kaasuu qabdi qeerroon. akkuma isaan qeerroo dabarsanii mallaqaan jijjiiraa jiranii isinis karaarraa kaasuu qabdan. dhimma kanarratti immoo gadi fageessitanii hojjechuu qabdan. kana waggaa jennu fi gaanama ajjeesaa dandeessan nama naannutti akka wal beektaniin akka maatiin isaa gorfatu goosisanii yoo maatiin isaa dadhabee immoo biyyiti kan keessanii biyyiti kan qeerrootti kan biyya bulchu qeerroo Itoophiyaan mootummaa hin qabdu. Abiyyi jechuun siidaa miliikii kachi taa'u saniif inni homaa waliin taranii ejjannoo feetan irratti fudhattanii garuu jalqaba waamicha gootanii fi waamicha gochuuniif barbaachisaadha. nama ummata ija jaamaa jechuun ummata san wanta hanga bilisiginnaan oromoo na gubdu wamtuu na guban addunyaa kanarraa maaliif akka isaanitti gubadhullee hin beeku. isaanumatti na guba dhugaa maaliif beektu tokko bilisiginnoonni takka keessattuu kanneen biyya alaarraa dalagaa dhiistee bakka dalagdeellee nama biraallee gargaaruu dandeessu dalagaa dhiistee galteetirraa fi Abiyyirraa kadhattu sanneentu na guba. kan biraa immoo jabaachuun nu barbaachisa. quba wal qabaachuun nu barbaachisa. jabaadhaan namoota mana hidhaa jiraniifis sagalee ta'a. qeerrolee cinaa dhaabbadhaa. qeerrootti immoo qabsoo hin himanii haa ta'u yaadaan cinaa dhaabbachuun isin barbaachisa. hayyoonni keenya hooggantoonni miidiyaa akkasuma qeerroo hooggantan sa'atii qeerroorraa fagaatanii miti miidiyaarraa hin fagaatina. ergaa qeerroof dabarfamu qeerroo bira dhaabbadhaa cheeggodhaa. uummanni isin qabaa nutis callifnee isin eegna. isin immoo qeerroo bira akka dhaabbattan kabajaan isin gaafadhaa. na maal jechuu barbaada gara xumuraa irratti wanti kaleessa awudaa itti raawwatame dhugaa waan oromoo kutaa hunda jiru kakaasu waan onnee baay'ee namatti horu waan hedduu nama jabeessu qabsoon tun dubartii malee galman geessu wanti hundinuu wanti dubartiin keessa hin jirre tabba hin ceetu. dubartiin utubaa waa hundaati. tarkaanfachiiftuu waan hundaati. kanaafi wanti awudaa itti raawwatame sun waan hedduu boonsaa waan dinqisiifatamee hin dhumne. uummanni kun dhugaa oromoo biraa bakka guddaa qaba. ilaa hayyoonni keenya hidhamanii aarsaa guddaa kafalaa jiranii kaleessa irratti ittuma jiran. kanaaf ammas
wantoonni hojjetamu kun kana taree hojjetamu akka adda hin cinneef isaan cina dhaabbadha. Ergaan kiyya guyyaa har'aa kanuma video takka kiyyaasiin argattu amma booda yeroo live-irraan arguu dandeessan akkuma jalqabarraa isinii dubbadhe sagantaa marii qofarratti hirmaadhaan sagantaa marii dubartoota kanaafi asiin hordofaa chaayinaala kiyya jabeessaa waa'ee qabsoo qofa osoo hin taane wantoota adda addaa akka duraatitti deebi'ee sa'aatii video hojjedhu isinii hojjechuu isiniif hojjedha. barnoota gara waan dandeenyu isinis na barsiiftanii anis waan beeku irraa isin barsiisa keessattuu shamarran waa hedduu isin barsiisuu danda'a. waa'ee gogaa wantoota hedduu wanti an baradhe jira akkasuma haala rifeensa keessan originaalii kan uumamaa ittiin dheeressitanii isinii himuu danda'a. kanuma video kana gabaabsuuf deema asirratti sanirraa xumuraa hanga video biraatiin walitti deebinuu fi turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u chaayinaala kana jabeeffadhaa kan keessan yoo isa jabeessitanii yoo isin haamilee itti gootan anis jabaadhee hojjechuu danda'a. akka an jabaadhuuf immoo namni na jabeessu isinidha. isin ummata kiyya ummanni Oromoo maal akka ta'e duras beeka waggaa sana yeroo biyya kanatti bishaan guutamee fi dhiyeenya kana isin arge guys dhugaa baay'ee isin jaalladha. ummata Oromoo ummata jaalala qofaaf waa beewaan hedduu bakka guddaan biraa qabdanii wantoota hojjedhuun hanga walitti dhufnuu fi turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u kan biraa namoonni waan gaafachuu barbaadanii wantoota adda addaa waan isinii hin galle jiru fuula miidiyaa Zara Sanyii Oromoo Zara Entertainment kallattii kamiinuu na argattu. barri bara bilisummaa isin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha.